Ashama arkafun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam ijoolleen Oromoo hunda keessan fayyaa nagaa mirqaana wallahi alhamdulillah nama jirra. Jummaa mubaarak bakka rabbiin guyyaa jummaattiin isin hin ga'e jecha arraan tan waan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufe wanni ajaa'ibaa wanni nan qabadhee dhufe tunis akkaataa feesbuuka ifaa fuulatti akkasii ifee fuula nama gubu ifaa fuula akka inni iyya isin hin balleessinirraa ifaa karaa gurraachaatti deebifattan isin barsiisuufi isin bira dhufe arraan tana viidiyoo kan hanga dhumaan laala irraa barattanii ammaan booda feesbuuka osoo laattanii ijji deetuun akkuma jirtii akka feesbuukni isin salachaanettiin foormulaa ajaa'ibaatiin isin garsiisuu dhufe akka agartaniin viidiyoo tana sheer walii godha akkasumas aan hordoftoonni taagittiin tub hundi keessanuu laayik sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatinaan isin jaa asumaan karaa viidiyoo teenya bir duraan dursee aappii feesbuukaan seentanii aappiin feesbuukaa isa kana laakuun kan kananii agartanii kan asiin aappii feesbuukaan seentan tanaan booda aappii feesbuukaa yoo seentan tuttuqaa sadeen tanarraa tana tuttuqaa sadeen tanarraa sadeen san tuttuqaa sadeen san tuttuqaa sadeen tana ni tuqxan eega tuttuqaa sadeen kana tuqxaniin booda eega tuttuqaa sadeen kana tuqxaniin booda akkana ol harkiftanii gara gadii kana siiting kajoolaa siiting private kajoo kana tuqxanii kan wanni diimtuu irra deemtu kana tuqxan jechuudha. Eega kana tuqxaniin booda akkana tola isin harkisee fida direct mode kajoo direct mode isa meeqa faara jiru gubbaa jalaa ol isa afraffaara jiru jechuudha. Direct mode kajoo kana direct mode kana tuqxanii direct mode eega tuqxaniin booda yoo akkanatti inni ifaa guddaa isinii fide ija nama tokko jechuudha. Kanarraa ofirraa yoo ofirra jiraate karaa ooni tokko yartanii akkanatti ifaa gurraachomsa isinii fida. Huno walumaan halluu karaa duubaa deebinee laaluu dandeessanii huno akkanuma yoo seentan akkanatti isinii gurraachomsee ifaan as jidduu jiru kun irraa isinii dhabamaa jechuudha. Yoo karaa haaree funtanaa deebi'ee isin garsiise ifaa diras keessa san fuutanii sadeen tan eega tuqxaniin booda as eega tuqxaniin direct mode eega tuqxaniin booda huno ka duraanii kana jechuudha. Akkaataan feesbuukatti isin itti fayyadamuu jirtan ifaa dila kana adii kana kan akkanatti ifaa dila kana qaba jechuudha. Kanarraa karaa direct mode deemtanii asiin karaa kanaan gurraachatti irraa qayyarachuu hin dandeessanii jechuudha. Yoo isinitti tole sheer laayik sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Kanuma akka walitti deemnu nagaan.